Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Seenaa goota keenyaa Jeneraal Taaddasaa Birruun isinitti himaa amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa an Sablee Alamuuti. Jeneraal Taaddasaa Birruun bara 1920 Salaalee Aanaa Hidhabuu Abootee iddoo Aaddaa Asiree Morosee jedhamutti dhalatee guddate. Jeneraal Taaddasaa Birruun ijoollummaan loon tiksuu irra darbee umuriin isaa yeroo barnootaaf ga'u mana barumsaa amantaa Ortodoksiitti afaan Giiziitiin barumsa amantaa barate. Abbaan isaa yeroo lola Litirii irratti duulee dirree waraanaa irratti wareegame. Guyyaa 80tti haati isaas Rifaatuu abbaa manaa isheerraan kan ka'e lubbuun ishee darbe. Qormaanni jireenyaa walirratti isa quunnamte akka inni barnoota isaa addaan kutee karaa abbaa isaa qabachuun Litirii irratti duuluuf bosona akka galu taasiste. Yeroo kanatti eessuma isaa Baraas Beekaa jedhamu waliin kutachuudhaan loltoota mataa ofii uummatanii gara Hallayyaa Calanqootti kutan. Meeshaa waraana ammayyaa qabattee kan hiriirte Litirii waliin waraana sa'a 24 taasifameen Jeneraal Taaddasaa Faan naannoo holqa Fincaawaa jedhamtee waamamtutti marfamanii harka laatan. Sana boodas akkuma qabamaniin hidhamtoota baay'ee waliin gara Somaaliyaa Moqaadishootti ergamanii achitti hidhaan umurii guutuu akka itti murteeffamu taasifamee ture. Mana hidhaa kana keessa rakkoo hedduun dararamaa kan turan Taaddasaa Faan biyyi Somaaliyaan harka Litiriitti baatee kolonii Ingilizitti kufuu isheen carraa guddaa isaaniif ta'ee hiikaman. Haaluma kanaan Jeneraal Taaddasaa Birruun dandeettii cimaa qabaachuu isaa ergaa beekamee booda yeroo gurraachummaan akka namaatti hin lakkaa'amnee fi qooddaan sanyii fi amantii itti darartetti gara loltoota Ingilizitti makamuu danda'e. Jeneraal Taaddasaa Birruun haa ta'u malee fedhii fi jaalala biyya isaatiif qaburraa kan ka'e loltoota sana keessaa gara raayyaa poolisii humna dafee qaqqabaatti jijjiiramee biyya isaatti deebi'ee hoogganummaadhaan iddoo hedduutti hojjechaa ture. Jeneraal Taaddasaa Birruun waldaan gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa akka inni waldichatti makamuuf gaaffii miseensummaa dhiyeessuufis yoo miseensa waldaa kanaa ta'e ilaalchi qooddaa sabaa uumamuu danda'a jechuun shakkee didee ture. Jeneraal Taaddasaa Birruun kana booda ministeera muummee yeroo sanii kan ture Akiliiluu Habtewald namni jedhamu tokko Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin irbaata yeroo nyaatan akeeka Oromoon akka hin baranne mootummichi qabu waan bareef xiiqiin waldaa Maccaaf Tuulamaatti dabalame. Jeneraal Taaddasaa Birruun sochii cimaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Faan taasisaa turan akka lakkoofsa Abashaatti bara 1966 keessa waldichi gara sochii siyaasa olaanaatti ce'uusaatiin miseensota lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu danda'eera. Haa ta'u malee yeroon booda shira aangootiin olaanoon mootummaa Haayile Sillaasee qopheessaniin Jeneraal Taaddasaa Birruu ajaja dhiibbaa Maammoo Mazaammir, Loltuu Lammeessaa Booruu, Haayilee Maariyaam Gammadaa fi Alamuu Qixxeessaa dabalatee namoota lakkoofsaan 9 ta'an himata heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan fashaleessu olola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakkaasu jedhuun himatamanii gara mana hidhaa Alam Beqqaanyitti darbataman. Jeneraal Taaddasaa Birruu Faan manni murtii olaanaan Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Maammoo Mazaammir du'aan akka adabaman kanneen hafan ammoo hidhaa cimaa waggoota garaagaraatiin akka adabaman murteesse. Haa ta'utii murtii du'aa kan mirkaneessu mootii Haayile Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jirutti mirkaneessee kan Jeneraal Taaddasaa Birruu fonqolcha mootummaa Haayile Sillaasee irratti muddee 5 bara 1953 aggamamee olaantummaan fashaleessuu akka oolmaatti lakkaa'ee murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti fooyyesseef Jeneraal Taaddasaa Birruutiif. Ergaa murtiin hidhaa umurii guutuutti jijjiiramee fi booda gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turin ammoo gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Carraa mana hidhaa Galamsootti ta'uu argate kana fayyadamuun quunnamtii isaa dhoksaan bosona Carcar keessa sochii qabsoo cimaa gochaa turan kanneen akka Elemoo Qilxuu waliin godhe.
Haala kanaan osoo jiranii fulbaana 2 bara 1966 sirna Haile Sillaasee waan kufeef Dargiin Jeneraal Taaddasaa Birruu fi hidhamtoonni biroos akka hiikaman ajaja dabarse. Hidhaa irraa hiikamus ammallee sabni Dargii uummataaf akka hin taane kan hubate Taaddasaan cunqursaa yeroo dheeraaf uummata Oromoo irra ture faccisuuf qabsoo hidhannoo filatee bosonatti galuudhaan sirna Dargii wajjin osoo wal falmaa jiru bitootessa 19 bara 1975 wareegamuusaa odeeffannoon maddaa. Galuudhaan sirna Dargii wajjin osoo wal falmaa jiru bitootessa 19 bara 1975 wareegame Jeneraal Taaddasaa Birruun. Egaan hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa goota keenya Jeneraal Taaddasaa Birruu seenaa isaa irraa waan baay'ee akka barattan abdii qabna. Torban immoo seenaa goota biraadhaan walitti deebinaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.